Aye, yeroo dheeraan illee qabu akkuma seentanii share walii godhaa laayikii bu'uun dagatina yaada keessan komentii irratti barreessaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Jirra jirtu obboleewwan keenya biyya duniyaa irratti argamtanu baga nagaa taatanii baga jiraattanii anis nagaa koota alhamdulillah hadhaaf kaleessa gadda kana ol kaabanne miti nan jira wallahi xiqqoo waa'ee maafatii mujaahiritti gorree gadda haadha si waliin qoodannee wajjinumaan jirra. Akkam jirtu isin nagaa miti baga nagaa taatanii waa'ee intala tokko irratti nan dubbadhee xiqqoo otuun hin dubbatinii gaddi kun dhufeennaan gadda fatihaatti godheetan immoo intinaadhee edammoo intalattinii suuraa si miidiyaa irratti argaa jirtanu viidiyoo si argaa jirtanu kuni haala baay'ee sukkanneessaa ta'een haala baay'ee nama gaddisiisuun miidiyaa kana irratti naqabaa nagadhiisaa jiraarti wasakni ilmi namaa dhugaadha dubartiin kabajamtuudha garuu dubartiin kabajamtuu kan isin taatu yoo isin of kabajje bartanii dubartiidhaaf ana caala namni bakka kennee akkasiin kabajamtu miidiyaa kana irratti halkaniif guyyaa boo'ee intala ture hin jiru garuu isin wasakni akkanaa isin of hin beenne haadha ta'uusii of hin beenne akka haadha taate akka gorsituu taate of hin beenne lafaa kaatee gadi baatee abbaa fete yoo taate yoo haadha koo ta'e yoo abbaa koo ta'e abbaan barbaade ol bahee akka barbaade Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam miilatti xaragachuu afaanii xaragachuu danda'u sakraanni ilmoo sakraanaa eenyunuu kabaja bakka bakkatti akkuma jirutti wal kabajnaa qoshaashaan gadi baatee namichi wasakni Ameerikaa jedhame agumaan jedhame kun erga inni karaa baase buchulloonni isaas fakkaatonni isaa akkasumas warreen amantii akka isaa hordofan warreen rabbiin hin beenne warreen shinti beetii galanii udduu jalaatu miiccatiin ba'an dhageessanii warreen diqaalaa abbaa malee dhalatan haadha malee dhalatan akkasitti Nabi Muhammadiin bira darbanii rabbumaan keessan anatti akkana godhe rabbumaa keessan akkana godhe jettee jechuuni badaa namaa gaddisiisa. Gabaabumatti waa miidiyaa irratti nama rabsuu immoo miidiyaa irratti nama antinaa jechuun numneani obboleewwan muslimaa warri Saudi Arabiyaa keessa jirtanu warri iqaamaa qabdanu yoo dhugumatti rabbitti amantu ta'e yoo dhuguma Nabi Muhammadiin alayhi salaatu wasalaam dhugoomsitu ta'e intala Saudi Arabiyaa keessa teessee utuu madaamiin hin argin utuu miistariin hin argin kifilii sii cufattee halkan Nabi Muhammadii arrabsaa bultu kana viidiyoo siiti kan barbaadame viidiyoo sii dhiyeessitanii akka mahadara irratti nu bantanu naannoo siin jiraattu naannoo siin jirtu namni beettanu immoo gurra nu buusa warri qabatamaan naannoo intalli kun jirtu beettanu gurra nu buusa hin jenne malee araba jala hojjetaa arabni yoo akkam nu jibbite laa ilaaha illallah muhammadan rasulullah nu geesse walitti nu galcha dhageesse لا إله إلا الله نبي محمد رسول الله تكتشما ربي سيقالي نبي محمد عليه الصلاة والسلام يرقى ربي توتو جيسي ترتيبة تقرن دابا يا وسق يا علم وسق ندالشي أجيسني كنا جنان أبولي وانكينيا مجان كوني سجرتي نانو كمي ترقمتي كنا بيتنو نو إيرا bakka siin jirtuu fi naannoo siin jiraattu qobalutti hima sanuu araba jala hojjeta sanuu shinti beetii arabaa miicaa addeebitee araba xiqqeessaa maaddii irraa nyaatetti albahi jedha amantiin kee fagoon naqin obboleetti maaddii irraa nyaatetti albahi ol bahiiti irra taa'e albahi siin jedha qoshaashitti kanaaf haasaan dheeraan hin jiru arabni waa'ee amantaa irratti qoosaan beeku akka mubaarakii miti akka keetii miti waslaattochi intalli kun Saudi Arabiyaa naannoo kamiin jirti qabamteetti minaan warra jiraatan eda laayivii irra turte mucaan sini galee eessa naannoo kamiin jiraatti mucaan kun yaa obboleesso waa'ee Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam si biratti qalbii ta'uu danda'a nu biratti qaaliidha si galee nu warra amantaa islaamaa hordofu biratti abbaa fedhe yoo ta'e yoo abbaa ofii ta'e abbaan koo amantii biraa hordofa yoo ta'e mirga isaati garuu immoo abbummaa isaa gatiin jenne amantiin koo haati koo yoo amantii kan biraa hordofti ta'e haadha kee qalii ajjeesii
yoo siidha amantii keenya hordofne haadhummaa si dhiisin jedhu amantiin koo kaddami jedha si galee amantiin koo waa hundayyuu sirriitti na beeksisee na barsiise yoo amantii haati koo amantii kan biraarra jiraatte haadha koo amantii koo kan akkana amantii kanaan dhugaan akkana jedhee gorsuu malee irraa fagaadhu haqqee haadhummaa siin guutin hin jenne amantiin koo amantiin keenya amantiin muslimaa haqa ollaa kaa'eera haqa amantii kiristaanaa haqa amantii kan biraa warra ollaa keessa hin jiraatan iyyuu dabsaan jenni garuu qushaashaan abbaan arge ol bahee saba kee himataa firooma kee himataa hojii nyaataa hojii dhugaa nabii kee jaalatamaaf kabajamaa alayhi salaatu wasalaam ergamaa dhugaa kan rabbi filatee ergate faandoo sii gadi baateetti faandaanaan callisi dhiifama godhe akka Abduseen jedhu tokko dhiifama godhaa fi amantii keenya amantii rahmataati wanni jedhu hin jiru abbaa fedhe yoo ta'e firoomni hin jiru jechuudha. Isaa Abduseen callumedee barreeffamaan xibaaru ilaalinaa inni komentii waan tokko jira miti aktiivistii kassareeni. Abduseen aktiivistii kassareedha. Namni inni gadaa inoraa hin milkaa. Namni sagalee namaa ta'a maal ta'a ol ka'a maal jedhaa hin kassara akkuma sana akka naggaadee kassareetti ilaalaa asaa Abduseen akka naggaadee kassareetti ilaalaa. Kana caalaa wanta waa'ee isaarraa dubbachuu barbaadu hin jiru Abduseen jechuudha. Inni callisee dhuma isin tuttuquu yoo taate malee wanni inni amantii islaamaa bakka bu'ee rahmatummaa ummata xaa'iif kana tabba kanaan walitti maxxansa jedhee malaayikaan nabi Muhammadiif ergameennaan alayhi salaatu wasalaam maaltu walitti fidabbo ummanni xaa'iif amantii islaamaa si galee ummanni xaa'iif amantii islaamaa soba maali jedhee nabi Muhammadi alayhi salaatu wasalaam duuka bu'ee maal ta'e sun yeroo jalqabaati yeroo amantiin hin babal'atini kanaaf dhugaadha nabiyyi rahmataati wal nu mormisiisu garuu abbaan barbaade gadi ba'ee an ilma islaamaati muslima garuu si galee gadi ba'ee abadan amantii islaamaas xiqqeessuu mirga namni naa kenneen jiru waa'ee amantii islaamaarraa hukumii kaa'us isini galee waa'ee amantii islaamaa an islaama yoo ta'es amantii islaamaarraa waa tokko dabalus waa tokko hedhisuus hin danda'u hukumii irratti jechuudha. Hukumii kan akka manu jara akka Sheekh Amiin Ibroo ustaazota keenya warra guguddaatiyyi isini galee quraanaaf hadiisa ragaa taasifatee waa hukumii godha malee callimnee utaallee dhiifama godhaa fi akkamitti Abdussee barreeffama sanaaf intala sanaaf footoo siin kaaftu taanaan duula cimaa sirratti banamuu damaara kaasi footoo intala kanaa jedhuu duraana. Footoo intala kanaa kaasi hin kaafta warri immoo jala deemtanii eegee raasaa jirtanu dhaabbadhaa ijoo fi gurri ofii arrabni ofii wanjalatti nama galcha. Yaa boleessu akkamitti suuraa intala mifxaamii tokko maxxansitee irra walii darbaa jedha. Haa akkas taanaan egaa bareeda kaa konkittiin tokkos gadi baatee boru Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam qoshaashaan araqee dhugaa guddatte araqee dhudhu akkamitti gadi baatee Nabi Muhammadiin arrabsitee jennaan dhiifama nutti taati. Eessa argiteeti dhiifama kana? Eessatti quraanatti irraa qaraate isa kami jallataa darasaa jallataa ofiboo maatiin kee waan qaban gurguranii darasummaa si erginaanoo achi baddee galte yoom achi keessi ati quraana qaraate darasummaa ergamtee shuruxxoo waan arge fooxaa marattee gaxarii keessa deemaa turte dhiiftee galte sin beekaa natti min jedhin gurbattinaan nurraa dhaabbadhula biyya tokko keessa jirra dhaabbadhu waa'ee amantaa irratti qoosaan hin jiru xulxulloo abbaa fedhe yoo ta'e waa'ee amantaa irratti intanaan jennu jechuudha. Dhiifama gochuutti isin qabdu ati utuu ija keessa galuu dhiiftee bareeda. Balleessita balleessi bakka miidhaa irratti sitti barbaadan balleessi keessaanis sitti meera balleessi. Yaa warra addaa aduurratti akka Abdusee tokko mana keessaa qabaan. Akka Abdusee mana taata yalla baay'ee gotu. Akka Abdusee kana kooliiti. Kanaaf jaallatanii jibbitanii obboleewwan afaan xaraqataa jirtan dhiifamni wayii hin jiru Nabi Muhammadiif amantii islaamaa irratti alayhi salaatu wasalaam noo fidaayii ataatu lubbuun koo dhiigni koo haati koo yeroo jennu dhugaadhaani malee afaaniin miti abbaa fedhe yoo ta'e dhiisi tultullaa mana arabaa keessa shinti beetii miicaa gadi baatee najasa afaan sii najasa sanaan najasni dhalche ni kaamale dhalatte diqaalotaa miti dhageesse
ilmi islaamaa tokko iyyuu gadi ba'ee nabi Muhammad irratti afaan xaragachuu mirga tokko hin qabu. Qoshaasha. Firoomni wayii hin jiru gidduu keenya. Dhageesse namni naa jaallatuudha. Hin jiru dhiifamni wayii nabi Muhammad arrabsanii. Dhageesse hin jiru dhiifamtu wayii hin jiru. Fedhi natti dhiifamaa bakka inni godhamu. Siigalee kanaa jennaan of adabaa adeemnu. Ay Asladdiin Muhammadii Kadir Martuu warran badaa dinqifadhe keessaa iyyee dhugaa rabbii isinitti himaan takka asli jala sheer godhee hin beeku Kadirin jala sheer godhee hin beeku yaada jala garuu dheengadda yaanni jarri dubbatani waa'ee amantii irratti akkasi iddee barbaadde oolli akka barbaadde tolli waa'ee amantaa irratti qoosaan hin jiru bakka siigalee obboleessoo Boletti intaloo Saudi Arabiyaa keessa jirtu sana naannoo isin jirtu nu hima warra iqaamaa isaa heebbandanuu qabna ijoollee biyyaa danuu qabna kan Haji Abdussamad Haji Abdussamad rabbiin jannatul firdawsii isaaniif haa kennu an warra Haji Abdussamadiin jalatti guddate keessaa tokko Haji Abdussamad gaatira rabbiin jala hamataatiin nuuf halaalu qusuma isaanii jannatul firdawsii rabba godhu isaan ustaad Rayaa gaaf tokko maxxansanii eenyuma maxxansanii turanii ustaad Rayaa abbaa macaa nuwaa'ee rasuulaa xiqqoosuu irratti nu barsiifne hajiin keenya akka gaariitti kotkotanii nu guddisani. Haji Abdussamadiin muslimaa miti warra amantii kan biraata irraa daba kottaa warri guumaa dubbadhaa mataa qullaa amantii feete yoo kabajje mataa qullaa Haji Abdussamaditti deemtee jaan baatu irraa dabdi. Siigalee nu warra achitti guddate ijoolleen isaan irratti guddatanii qaamaa qabdan Saudi Arabiyaa keessa jirtanu keessattuu ijoolleen guumaa angumaa dhoof hin jettan intala kana bakka isin jirtu qorannee isin biraan geenya amma jabaadhaa viidiyoosii miidiyaarra deemaa jiru kanaan geessaa shortaatti kennaati mahdara banaa qopheessaa yoo qabamte jiraatte dhaqaatti jabeessaa akkasiin nabi Muhammadin alayhi salaatu wasalaam arrabsite astolgaamii wajjiniin imbaasii amantii biraa qabu jira achi keessa kan kiristaanaa jira amantii adda addaa qaba imbaasiin Itoophiyaa imbaasii dhaqanii gaafatan yoo barbaadan akkasiin nabi Muhammadin afaan si qoshaashaa sana arrabsite sanaaf qalamuun si qalamuunum as gorteetti goriin hin jiru arabaa biyya arabaa jirta meeqan keessa achitti wasakni gosii keeti mormirraa citaa jira ummanni Saudii yoo lammiilee keenya qabee darares yoo itti mannee jennaan adaraanuu galchaa jennaan dides dhimma amantii irratti akkoo kee yoo ta'e mangistii kee yoo ta'e isatti faarsaa ooltu bultu yoo ta'e hin qalama biyya sanatti Alaamuddin irratti garaa muradhu gaafa inni fannisee geessee Itoophiyaa keessaa Alaamuddin fuudhee geessee mana hidhaa dhaabbii keessa kaa'u abbaan fedhe qabeenyi fedhe Alaamuddin achi keessaa hin baafne cittoon adda biyya keessaa baatee dhattee ishiin tibeetee arabaa michaa araba arrabsaa sanu kanaaf ijoollee Saudi Arabiyaa keessa teessee tiktookii jinnii jaankaadhaan nabi Muhammad irratti duula bantee jirtu dhageessanii bakka isaa qofa nuu himaa waa biraa isin hin gaafanne nu bakka isaa nuu himaa naannoo isin jirtu nuu himaa naannoo isin hojjettu yaa obboleessoo shortaa gurbaan neen gada shortaa arrabse shortaa minaamin ilmi Oromoo jechuudha shortaa arrabse sun shortaan ofirrattuu shortaa arrabsee daqiiqaa keessa qabame tiktookii irratti miti maa kan hin arrabse qabame akkasitti ana balleesseera minaamin jedhee rabbifaan dubbatee dhageeffamee hidhaatti darbatame tiktookii si kenna namoonni hedduun keessaan isin dubbiseera na dubbisa tiktookii si sawwaraa itti kenna arabni lafa ziilitti yoo immoo lakkoofsa si namni qabu jiraattan nuu kenna intalli kun jiraa duuteetti seefiin irra ba'u seefiin irraa ba'u kennaa bakka fakkeenya taati qoshaashaan gadi baatee bakka iyyuun hin barbaachisu zift jedhinaa hoomaa faayidaa hin qabne ta'inaa qabamteetti jettu takka hin qabamne jettu nurkaan gatinaaka eessa jirti intalli kun edda laayifii waraabaan jirtu tiktookirraa kanaa jennaan intala kana bakka isin jirtu naannoo isin jirtu nuu himaa lakkoofsa bilbila isin namni qabdan rabbii sodaadhaa nuu kennaa dhiifamni wahii hin jiru intala gadi baatee dhiifaman gaafatin akkoo kee dhiifama gaafattaa nabi Muhammad hin jirannu alayhi salaatu wasalaam nama du'ee qiisaa jiru yaa obboleessoo yaa obboleetti haadha koo nama arrabse halkaniif guyyaan iyyaa jiraaman bilookii godhee keen arrabsaa jiraaman waa meeqan godhaa jiraan
هذا كوتي أبا كوتي يولي لبو كوتي يولي نبي محمد عليه الصلاة والسلام نمني نمدو يزلمه نمني دو يسون الكينا سو كتي ده ربي مرتي سابا سابولتا إنيو ندي فما كافتا من نبي محمد يا رفا ميكي إنيو ندي فما كافتا من نبي محمد إرجمان كن ربي كل لسه أومه نوكني إرجمان كن رب سكه إنيو ندي فما كافتا يجي دي فما كافتا نم دنو أبلو دي فما كافتا أبلو دي فما كافتا نبي محمد سبسيسه أمان تيري إسلام أصلا بجري كه فروما مالي وجيم فبورا في دي فما كافتا أكو كتي كان دي فما كافتا أتي نبي محمد بكابوتا عليه الصلاة والسلام نريب دني مانا أبلو دي فما كافتي أبلو دي فما كافتيرا دي فم نلمواقاتي دي فم نكنا دي فم نكاتا كبا يوسي زلو ميكو فاي أفرنا دي فما قوتات يبوليسو هذا قران دي فما قوتشون نندوان لكيسا هذا قران دي فما قوتشون نندوان هذا قوتو تجيب تنمني هذا قوة ربسي هذا قوتو جيني سابسا ربي نجا رحمة دي نابلالو إسابسا فول دون ربيتي أسابة مالي هذا هو قبري كيس جتو عرب سي مبارك مسمى فما قابته نجامبو أكملتنا بمحمدين الكما رحمتها الكما نجينا إيره دوبارتي غودي جنازة غودي جرمه عرب فميكه فما قابتها فما قابتتي جنة أفرسنا هنجرو فما لم نقول إسان هنجرانو فول دون ربيتي نموري بيجدنا رجلو إرجع النيو في كابو سودان نه شرطة سعودية كنورا وريك أما قبضن مي على نجا تيني ولي لالو جرا يقول لي وسا كنا أفانجرا أنت لك الرا كافتني ما هذا ربنا تاني التاني كن تاني نبي محمد الرب ساجد تنا مكين يجتني لكوسن أنت لك أنا بربانة سيدي كننا فوتو سيجو تجلا يو التاني أنت لك أنا هنك أبسيسن يو أنت لك أنا ما هذا ربنا تاني نيجين غافا كمان تكاسين كلام تونغورين mucaan kun nagaan biyyatti gallan rabbi nagaan biyyatti sin galchin isin iqaamaan keessan akkan jedhe isin irraa haa ta'u iqaamaan itti borsaatti baattu yoo nabi muhammadin si caal iqaamaan itti borsaa keessa kaatte deemtu ijoollee miskiinota majuulaatti saamuu qofa yoo ta'e nagaan hin galtu bara mahdaratti bani waa dhaye isin hin jenne qala isin hin jenne mahdara itti bani maal wayya biyya keessa jirra شمرني كذي بعدك كسيتنا بمحمد عليه الصلاة والسلام تكيسنا جرتي أكثر تعرف ساجرتي هيك نظام مكنا كنا قشا شام مال جرتنا بمحمد عرب سنا لا تكاما كه صورته مال ويا جلات ما وانتنو قبل ما تيك توكي لا ما جلات تيك توكي سيتكنا أرجيتاتي عربني تيك توكي برا كه ساكر برا كه بوله أكان يفولو بقى مجانكم كمان تين أنا الجم بربادان كنانش وريكا ما قبضو ولتيجاديانا ولتيجاديانا في روموي ولا رانكم إسني كامان كيسني كاما تين مجولة سامانو ماله إكاما رسولانات عربا بيكسا سنين جنم عربوتا دكانو بيكسا ما درانو بنا نو خساسا سيران ديم نجنم كالان جنة سيفي فودا سنين جن إكاما قبضو أكاتي انت اللي كنا كذا النبي محمدين الرب ساجر تي سعود النبي آگے سجر تي لكوسا سيمبين نتلبي يكين ناتي جدا استماع جرينو ده كني بودا كغربالة كني بودا واسكوتا إسي واي سي أسامله واي أبيشو كتيف واي جوي كتيف واي مرو كتيف ماله واي انتنازل الله تاما واي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وتقول ما أكاسي تكدي بيجا وارين يوكي أبيي أفتح زبا يوكي مرو عرب ستيتي حتى دول لكون أما تقول أن النابت قالوا إرجمان كي عرب فمه سلو مايو هذا لا نين تلفوني نولالتي قشاشان كدي باتي النبي محمد نجلا عرب ساجد تلا بقول لك إيش تجوا أنا لا ألتسي لا ألتتو ستوجين تاي أنا كأنو قاجلا خنا فوري كاما كابدن وان كان إنغوتا لطانان تكون كي نانغرت ود غادي ولتي أوف ديمنا كانوا ما أساد إراس ونمني جبات دا لكوفسا سينام لكابدا ربي سورات دا نانغا لكوفسا سينانغا اتقاف دا مانا فوتان انتالكون كابا مقابدي هدا مقابدي مرتين نما نبي محمدين الرسول عليه الصلاة والسلام مالكته نما تشوكدي وسكوني سعودي عربية دبي كيسة تيسيا كسين نبي محمدين الرسول تينا جنبانه كابتمان إلى لوك أبدي أشولا بكا أبا في دوته في رومنيو إنجرو إيفامنيو إنجرو لا بكا 0 0 0 أرانا تبي شوف ميرا
qoshashan gadi baatee nabi Muhammad arrabsitee dhiifamni wayii nama gaafattee arraagaabii mosiin abdussee kun jinniin gadi baatanii dhiifama gaafatteetti maaloo nabiyyi rahmataati utuu jiraatanii dhiifama godhuufi minaamin aysaraam. Obboleewwan keenya jabaadhaa irratti hojjedhaa agarsiisa afaaniin iyyina. Bakka isin jirtu barbaada anaangaa warree qaamaa yoon beekne warree qaamaa dhibbaataman beeka guddisaa Hajji Abdul Samad rabbi irra jala mataatiin nu falaalu kana Abdul Samad guddifatanii deeman danuu jiru qaamaa kan qaban Saudi Arabiyaa keessa gara jalaatiin ani akka jala gurmaanii dhaqanii kiseetti bananumaa adaan hin jenneen shariitta hojjetan hin jenne dhaqanii shortaadhaan akkas nabi Muhammadin nurkatti arrabsaa jirti biyya keenya dhalattuu biyya keenyaati maal wayyaa obsa dhabnee isinis obsa gootuma odhanii ayiman dhaqanii sana booddee waan qabduraa kennita. TikTok si kenita lakkoofsa si inshallah nan argadha lakkoofsa si nan argadha sinii fan kenna atani hawarra shortaati kenno shortaan bakka sin yotto fuudheeyi sagalee si tojin miidiyaa irratti dhiyeesse ciisee qala Saudi Arabiyaa Araba jala hojjetaa sanuu biyya rasuulli keenya alayhi salaatu wasalaam ardii xahara dhaxxee maqaa faatumaatiin maqaa lubaabaatiin maqaa jamiilaatiin qoshaashaan Saudii keessatti wal geessee hadda wal ijaartee nabi Muhammad irratti biyya isaan dhalatanii keessatti guddatan keessatti biyya dhiigni isaanii keessatti dhangala'e biyya sahaabaa meeqa keessatti qalame keessatti wasa koonni ilmaan muslimaa ofiin jettanu hadda yeroo isin qoshaashaan maqaa keetiin deemtee Saudi Arabiyaa keessa negas ni galuun mirgan qabdu. Si fakkaattee maqaa sirraa fudhattee maqaa keetiin Saudi Arabiyaa keessa maqaa muslimaatiin galtee hadda nabi Muhammad irratti duula banteennaan calliftee ilaaluu jaalamaatu jireenya namantinaadha. Gaafa dhumee maqaasii lubaabada yookiin samiiraadha yookiin Aayishaadha ammoo gaafattee Saudi Arabiyaa keessa deemaarti wasakni ziftiin arabni siituu si waan isin asaartu dhageessee morma haadha si irraa gatti araboota mucaala jalaa kuffifte ilmoo koo ildiinte jedhanii ijoollee keenya shintibeetitti gadi cafaqaa jiranu nabi Muhammad arrabsaarti tuu beekanii shortaa bira iyyuu hin geessu kun lulluqqii madaamii tokko hin geessu kun madaamiin lulluqqate karetti laa Sigale kanaan maqaa muslimaatiin deemanii islaama jedhanitti keessa jiraataa jiru eenyuun ta'e eenyuun yoo abiraan dadhabne shortaa yoo abiraan gochuu dadhabe ijoollee keenya hidhaa keessaa nu baasuu dadhabe wasagoota kanaa funaanee kan ni qalu abdii qabaadha warra Saudi Arabiyaa keessa ardal xahariin najase warra araqee geessee Saudi Arabiyaa keessatti baasee ijoollee keenya mana hidhaatti arame kanaaf itti gaafatamummaa fudhatu warra geessee araqaamii geessee araqee keessatti baasaa ture wasak badikeetiin ilma muslimaa mana hidhaa keessatti dhumaa jira wasak akka agummaatiif akka maaloo fondorraa jettan sanaa araqee baasuu araqee isin dhattanii achi keessatti baaftanii niyyi wasakoon dadha nabi Muhammad alayhi salaatu salaam ardal xahariin keessatti dhattanii baarmeelii galchitanii araqee isin baaftaniin ilmi miskiinaa mana hidhaa keessa ciisaa jiraam beekaa iyyine malee wallaallee mitiituma beennuu ubaa wajjin jette sareen araqee isin biyyatti dhuddanii bartanii suuzii isaa isin maraachinaan dhattanii biyya namaa keessatti ardal xahariin najastanii biyyi hadda kiristaanni islaamni pheenxeen amantii adda addaa keessatti zabamaara yaa wasaka warri araqee dhattee achitti keessatti baaftu ishee akkam tala kanaatila kanaaf aasaan isaa warri Saudi Arabiyaa Khalid hundi keessaniyyuu intalli kun bakka siin jirtu nuu qoradhaa lakkoofsasii nuu qoradhaa anammasitti jarrimmoo iqaamaa qabdan nama afur shaniin haasaan bulee jarra kabdu shukur qophaa yoon nama biraa wallaale warri guddisaa hajabdu samattaatan naales rahmanni rabbii isaan irra jiraatu nama kana baay'een jaalladha rabbiin isaan jaallatu warri Sheekh Ismaa'il isin guddisan eessa jirtu ka akkamitti guddattan akkamitti guddanne waa seefii fudhaa isiniin hin jenne man qalaa isiniin hin jenne arrabsaa liivii irra baa isiniin hin jenne nuu kasasaa iqaamaan nabi Muhammad irraa afte iqaamaan ta'in iqaamaan atti borsaatti baadhattee nabi Muhammadin caalchifatte sun iqaamaan ta'in rabbi nagaan biyyatti sin galchin firooman qabnu walitti gadi baana warri iqaamaa qabdan warri na beektan si galan hawwii geeraa firooma keessa duraanii caala amma na barbaachisa sin dubbisa keessaan maqaa keessa waamee jechuudha jabaadhaa seenaa hojjedhaa kun seenaadha kasasaa arabna dhageessu hiikaa fi bakka barbaadatte ergitee eegsifattu
alla kira kaka bata majira kuno gadi bate qosha shana fa tortora shinti beti galte uddu simi chatemben akkasitti miila si lafatti rukutaa nabi muhammadin xiqqeessu caala duutin jiru warri qaamaa qabdan duutanii jirtu wal ilaaluuf teenya ammoo walitti gadi aana isiniin warri qabaman teettanu karaa nama harkaan gatina eda laa biira jetti tiktoki ega mitiin isin miila see kana goote nabi muhammad kee jette waan isin lafatti dhiittuun beekuwaan anaa dhiitamu bakka isaanii duu wayyaa akka gadi martuu jedhe wallaahi waan isin lafatti gadi dhiittu sukkuumtuun beekuwaan nabi muhammad kee jette lafatti dhiitaan isin bulte edaa miti warri mataan badaan kubaara lima malee bullee gaddarra jirra haadha keenya dee fatihaa mujaahidtu gara akiraanu jalaa deemanii jiru warreen du'aa kadhataa biyyattanu du'aa keessan maqbuula ta'eera fatuunni haala gaarii keessa jirti tasgabbooftee jirti alhamdulillah rabbil alamin akka namni jedhe of ajjeefti maal taati jedhanii yeroo jalqaba dhuftu dhugaadha jetteetti haati kun waamtee jirti waamicha seergan biyya duniyaa irratti qaqqabuu dadhabe biyya akiraattan dhugoomsaa jetteetti ergan biyya duniyaa irratti haadha kun waamte bira dhaquu dadhabe biyya akiraatti dhaqee qaqqabachuu hin dadhabu jettee haala nama itti dhagaahamuun gadda si ibsataa turte du'een deema jette ergan jiraa deemuu dadhabe du'een deema jette alhamdulillah ammoo du'aayin keessan hunda lafatti hin banne ammas du'aayii kadhaafi amma gaarii jette tasgabboofteetti alhamdulillah rabbil alamin rabbiin akka cabsette of golchaa fatihaani nama addaati baga kadhatte gadi baate duraa kaasee nama hadhaatti sinitti himaa ture galatoomaa namdanuu waan danuu gattaniittu aboo rabbiin akka afaan keessanii ilaalin ibbo rabbiin rahmata siniifa godhu hangara kootiin afootulillah gaafan jalqaba fudhadhee gadi bee haadha sii akkamsiifnaa maal jedhu hattoota maalii waan danuu gattani aboo rabbiin akka afaan keessanii ilaalin rabbii qajeelu magaalaan qabne daangaan qabne siniifa kennu aslanan waan sobaa sinitti fudhadhee nuuf naan siniin jedhu dirqama namni du'ee ragaanaa ba'uun qabu anno fi kooti gaafan bilbileetanii hello assalaamu alaikum akkamitti jiru deem fatihaa meetti naa kennaa jedhee ilaaleetanii qaaba isin dhuftee na biratti kuftee boos miidiyaa irra gadi hin bahin jechuudha fatihaa haadha keeteetti miidiyaa irra hin baatu haadhaa jedhanii miidiyaa miti waan barbaadan godhani akka kootitti haadhaa jedhanii waan barbaadan godhani kanaafan qoy sabarii jedhee amman danda'uun bira dhaabataa ture haadha si bira biyyatti jechuudha akka isaan yaalaman gochaa turre akka carraa ta'e dhukkubni isaanii humna kootii ol taanananii fudhee garsinitti ba'e warri waamicha sana dhageessanii dhuftanii hirmaattanii fi yaalchisaa turtanii haadha si galatooma rabbiin jazaa keessan akiraa duniyaa isiniif haa kafalu waan isin qabdan keessan immoo barakaa isiniif haa kaa'u milkooftaniittu haadha namaati haadha keeti obboleessu haadha keeti obboleetti milkooftaniittu akka carraa ta'e utuu iyyuun kurifachuun wayyoo maalooda rabbii jedhaa haadha kun akkabsiisaa jedhanii gadi ba'anii afatanii kadhachuun haadha namaa hambisa ta'e haadha fatihaa mujaahidtu asira biyya duniyaa irratti adaraa haadha koonaa yaalchisaa adaraa haadha koonaa yaalchisaa tu jechuun haadha namaa hambisa ta'e tu kadhattuu ta'uun haadha namaa hambisa ta'e haadha isii ta'a garuu mustahil waan danda'amu hunda gooteetti mucaan amma qabduun gargaarteetti dhossaadhaan gargaarsifteetti ifaan ifatti baatee kadhatteetti an takkaatti gaddeen beeku gaafa isin gadi baatee kadhattu gaddeen beeku maaliif beektu qabaattee gargaaraan jirtu waan ta'eef kadhattee adda silaa maal jetti waan jettu hin qabdu adda waan jetti imimmaan sii buuftu hin qabdu ayituun kadhadhee jechuun ayin waan baasu baga kadhatte wallaahi baga kadhatte an gootaa ati hin kaleessa baga kadhatte addan gaabbitu hin qabdu miti hin duuti maaliif dhabdee maaliif hojii dhabdee maal hojjettee hin gargaartu naan inni waa bira gaaffii biraatiin garuu of harkaa qabdu miti adda haadha yaalchisuudha baga kadhattee yaalchifatte addan gaabbitu sidii galee kanaaf eenyunu obboleessa obboleetti jabaadhama fayyaa qabdutti hojjedhuuti waa darbatadhu yoo haati kee dhukkufatte immoo waan ati qabdu ol ta'e dhukkubni haadha keeti gadi ba'ee kadhadhu dhageesse afadhu akka jira wallaahi lafa katti afadhaala katti afadhaa sadaqaa maal qaba utuu
kadhatanii haadha ofii hambifachuun jiraate. Dara tokko kaleessa waa yaadadhe dara tokkotu kaleessa bilbilte maal qaba jette yeroo sana yeroo haati koo dhukkubsattee duutu jette waggaa kana farankaan qabuun ture jette maal qabatu akka fatee miidiyaarra ba'ee kadhadhee kadhattu jedhame yaada kooti jedhee kadhattu jedhame maal qaba ture jette isa yaadadhe tanii natti dhagahame akkasii galatoomaa ulfaadhaa fatee hangaarii jetti jechuudhumaa fi nagaatti. Yo lo gari na kabadda ciao.